naannoftanii osuma naannoftanii birriin keessan isinirraa dhuma maatii dabalatee namni isin bukkee jiru hundi isin irraanfatee isin gatee deema. Obboleessi keessan wajjin dhalattan boru mana keessan siniif hin ijaaru yookaan wajjin hin jiraatan. Maaliif achi dhuftanii harka duwwaa yeroo taatan harka duwwaatti yeroo haftan namni zoorreedhee isin ilaalu hin jiru. Maatiin keessan illee isin jibba. Waan ani ijaan argeefan sinitti hima dhugaa. Osuma naannoftanii birriin keessan isinirraa dhuma maatii dabalatee namni isin bukkee jiru hundi isin irraanfatee isin gatee deema jecha. Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko ameen. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam akkasumas warroonni viidiyoo kana ilaaltan hundumti keessan iyyuu amantaa ortodoksiis kan hordoftan amantaa musliimaas amantaa pirootestaantiis dirqama namoonni yuutuubii kana hordoftan hundumti keessan iyyuu nageenyi waaqayyo keenyaa bakka jirtanitti isin faanaa ta'u nagaan keessan haa baay'atu. Waaqayyo jireenya hamaa irraa isin haa baasu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Egaa akkuma mata duree isaarraa agartanii guyyaa har'aa kana egaa kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe warroota biyya alaa jiraatan keessattuu shamarreen irraa maaltu eegama isa jedhudha jechaadha. Mee maal akka gochuu qabanii maal tokko eegamu hundumti keenya iyyuu hin dubbanna hin mari'anna jechaadha. Egaa yaanni kun yoo isinitti tole sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa. Kana malee immoo warroonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan hundumti keessan iyyuu jechaadha. Subscribe godhaa. Subscribe yeroo taasistan immoo mallattoon tokko fuulduratti isinii dhufti mallattoo bilbilaa xinnoo ishee tuqaa. Ishee irratti immoo all kan jedhu tuqaa. Yeroo yeroodhaan kan nuti gadhiisnu hundiyyuu isin bira gahaa jechaadha. Kanaafiyyuu akkuma agartanii kanan jiran amma mooraa mana amantaa keessadha jechaadha. Mooraa mana amantaa keessa dallaa mana amantaa keessa duuba isaarra taa'ee jira jechaadha. Achitti kanan argamu amma. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa kana egaa hin mari'annaa akkam seetanii. Egaa namni ni dhalataa dhaloota erga dhalatee booda immoo daa'imummaa isaatii kaasee akkuma waaqayyo isa jiraachisee fayyaa isaa kenneefitti hamma dulloomutti ni jiraata jechaadha. Fedha waaqayyo yoo ta'e. Egaa yeroo kana keessatti immoo wantoota hedduutu nama barbaachisa jechaadha. Wantoota hedduutu namarraa eegama. Fakkeenyaaf maatii keenya yoo fudhanne maatiin keenya amma nuti barannee iddoo gaarii geenyutti nu wajjin xaara nu wajjin jiraata jechaadha. Amma nuti bakka gaarii akka geenyuuf hawwii isaati jechaadha maatiin keenya. Kanaafiyyuu nuti immoo jireenya keenya keessatti kan nuti taasisuuti qabnu maal yoo jettanii kan nurraa eegamu keessattuu amma akka nameenya keenyaatti namni maal taasisuu qaba jireenya isaa keessatti jennee yoo ilaalle jechaadha mata duree keenya sun malee namni egaa imaanaa itti kenname imaanaa warri isaatti kenne imaanaa biyya isaatti kenne eeggachuu qaba. Kana yeroon jedhu warri isaa maatiin isaa waggaa baay'ee isa barsiisee mucaan koo bakka gaarii naaf haa gahu mucaan koo bakka gaarii akka gahu nawwa jedhee warri keenya maatiin keenya bakka guddaa akka amma geenyutti nu faana xaaraniiru. Deebinee immoo maatii keenya yaaddachuu qabna jechaadha nuti. Maatii keenya yaaddachuu qabna biyya keenya yaaddachuu qabna. Rakkina keessa dabarree amma fakkeenya namni tokko baay'ee kan nama ajaa'ibu rakkina keessa darbee bakka baay'ee deegee hiyyoomee wantoota keessa darbee sun fakkeenyaaf kopheellee dhabuu danda'a caammaa isuma jedhamu kana jechaadha. Wantoota uffatu waan nyaatullee dhabuu danda'a jechaadha. Yeroo sunitti namni isa bukkee dhaabbatu jira ta'a namni isa gargaare jira ta'a. Haa ta'uuti gaafa isaa darbee gaafa waan xinnoo tokko argate uummata naannoo isaa biyya isaallee irraafate maatii isaallee irraafate warroota isa bukkee dhaabbatanillee irraafate eenyummaa isaa dagate isa kaleessa keessa darbee sun dagate har'ammoo nama rakkate kan tuffatu nama rakkate gargaaruu kan hin dandeenye kan hin barbaanne kan nama tuffatu baay'ee kan nama xireeffatu namni ta'u jira jechaadha. Kaleessa shiroo nyaatu dhabee kaleessa goommana nyaatu dhabee kaleessa raafuu nyaatu dhabee har'ammoo inni kun maalidha raafuudhaan kun maalidha shiroodhaan kun maalidha nama jedhu ta'a jechaadha. Akkas ta'uu hin qabnu jechaadha. Maaliif isa kaleessaarraa barumsa barachuu qabna jechaadha. Namni
namni akka nuti kaleessa taane kana ta'uu hin qabu jenne nama wajjin dhaabbachuu nama bukkee dhaabbachuu qabna malee jecha. Kanaaf iyyuu egaa maatii Waaqayyoo sinitti hin dheeressituuti amma gara mata duree keenyaatti yoo seenne akkam seetanii amma keessattuu shamarreen biyya alaa jiran biyya Arabaa keessa jiraatan fakkeenyaaf hin dhageenyaa amma yeroo darbe Beirut keessatti dhukaasa dhoka'een lammiin Itoophiyaa yaa miidiyaan keenyas yeroo tokko keessaa kukkutteetuma kan ishiin mul'istu kan ishiin dubbattu yoo namni tokko du'ee hin miidhame yookaan immoo balaa cimaa yookaan balaa giddu galeessatu irra gahee jedhu malee hin du'ellee jechuu miti yoo namni 10 du'e nama 2tu du'e jedhu garuu hin beeknu namoota dhukaasa akkasii sun keessaa uummanni Itoophiyaas ijoolleen keenya achi keessa jiru namni hamma du'ee fi hamma beesaa waaqatu beeka malee nuti hin beeknu jechaadha ilaala rakkina akkanaa keessallee taa'anii shamarreen keenya dargaggoonnis illee achi taa'anii ni hojjetu jechaadha. Egaa achi keessa jireenya biyya Arabaa kana yoo fudhanne ilaalle kaan akkuma dhageenyu miidiyaa irraan namarraan akkuma dhageenyu fooqirraa kan darbataman jiru amma halkanii guyyaa sa'aatii 24 hojjetanii dugdi isaanii bakka amma citutti kan hojjetanii dhiphinni biyya Arabaa isaanii gamee rakkatanii waamtoota hedduu keessa darbanii sammuun isaanii kan bakka hojjechuu didee rakkina hedduutu jira maatii Waaqayyoo sin dhiphisuu barbaade miti rakkina kana keessa taa'anii waan baay'ee hojjetu jechaadha gara FB deemaa tokko maal jedhu seetan baay'ee kan nama ajaa'ibu shamarreen biyya Arabaa fuudhuudhaa mannaa dhaabbatanii hafuu wayyaa kan jedhanis ni jiru Facebook irratti kan barreessan inni kana barreesse dunkaan amma shamarreen biyya Arabaa deemanii hojjetanii maatii isaanii fi of jijjiiran miti daa'ima kutaa tokko hin baran amma sunillee yaadu namni akkanaa dhifama naa godhaati sababni isaas ilaala shaamaa fudhadhaame ani yeroo hunda akkasittan ibsa ture shaamaan amma ibsaa yeroo badu shaamaa hin ibsan shaamaan sun ibidda yeroo itti lokkosnu ifa nuuf kenniti nuuf kirbiitti yeroo itti lokkosnu jechaadha yeroo itti qabsiisu ifa nuu kenna shaamaan sun immoo asiin gadee dhumaa deemti jechaadha baqaa deemti shaamaan sun ofiishiiti baqxee ofiishiiti dhumtee nuuf ifa nuuf kenniti jechaadha shamarreen biyya Arabaa jiran anaaf akkasidha jechaadha hunduma keenyaaf akkas ta'uu qabu maaliif rakkina adda addaa keessa taa'aniiti jechaadha maatii isaanii kan gargaara mana citaarraa gara mana qorqoorrootti rakkinarraa bakka rakkina garaagaraarraa uummata isaanii maatii isaanii kan jijjiiran ofiis kan jijjiiran jechaadha haa ta'uuti irra guddaa maal jechuun barbaade seetan kanaan duras wanta na mudateetu jira anaan akka mataa kootti jechaadha arjoomni shamarreen biyya alaa hedduudha jechaadha baay'ata arjoomni ni baay'ata jechaadha gaarummaan keessattuu maatii Waaqayyoo jechaadha kan baay'ee das nama jedhu kan namatti tolu waldaa karaa WhatsApp Telegram karaa adda addaatti waldaa hidhatanii sa'aatii 24 kan kadhatan hedduu isaaniitu jira jechaadha Waaqayyoo ammayyuu kadhannaa akkanaatiin isin haa cimsuuti jechaadha kan baay'ee namatti tolu jechaadha haala mijanne keessa teessanillee mijeessitanii kadhannaa kadhattu jechaadha uummata keenyaaf Itoophiyaadhaaf kadhattu jechaadha biyya garaagaraa teessanii akkuma abbaan keenya Gabra Manfas Qidduus biyya Misraa yookaan Gibxitti dhalatanii Gibxii dhufanii Itoophiyaa naamaariidhanii Waaqayyoo akkuma kadhatan jechaadha kanaafuu egaa arjoomni isaanii akka miyoonsiniin jedhu amma ni hojjetu achi ta'anii waggaa 5 waggaa 3 waggaa 7 waggaa 10 baay'ee ni hojjetu garuu tokkoon isaanii waggaa kana hunda biyya hambaa kanatti akkasitti xaaranii harka duwwaa kan galan hedduu isaanii jira jecha maaliif jira tokkoffaa amma hundumarratti arjoomudha maatiinis qarshii argee mucaa koo hin jedhu namni kaanis akkasuma kana yeroo hin jedhu maatiidhaaf wantoota hunda erga taasisaniin booda irra caalaa hedduminatti biyya Arabaa kan deemu buukii mataa isaa hin qabu jechaadha buukii mataa keessanii hin qabdan maatii keessanitti gashitu maatii keessan faanas walitti isin buusuu barbaadeen miti waan na mudateen argeef jechaadha maaliif waan na mudateen argeef jechaadha isarraa of eeguu qabna jechaadha dhugaan siniin jedha obboleessi keessan wajjin dhalattan boru mana keessan siniif ni ijaaru yookaan wajjin hin jiraattan amma hundumti keessanii biyya Arabaan deemtan shamarroon fakkeenyaaf hojjettanii jijjiiramuudha yeroo biyyatti galtan immoo kan isin hojjettan sun taa'ee isin eeguu qabaadha kaayyoon koo jecha taa'ee isin eeguu qaba maaliif achi dhuftanii harka duwwaa yeroo taatan harka duwwaatti yeroo haftan namni zoorreedhee isin ilaaluun jiru maatiin keessan illee isin jibba waan ani jaan argeefan isinitti madhuga
maatiin keessan sin jibbaa. Inni yeroo isin achi jirtan halkanii guyyaa iimoodhaan waasaappiidhaan waan barbaadeen sinitti dubbatu hundiyyuu isin irraanfata jechaadha gaafsun. Maaliif harka duwwaa taataniitu? Harka duwwaa yeroo taatan immoo namni immoo yeroo tokko qarshii argatee dhabe qarshiin seexana waan ta'eef sun faana walitti dhufe dhibee sammuu sinitti ta'a jiraachuu keessanillee sin jibbisiisa. Nama meeqatu sababa kanatti badii jechaadha. Kanaaf iyyuu qarshii hojjettan sun tasgabbaati ittiin haala tokkoon ittiin jiraadha jechaadha. Dhugaan siniin jedha. Biyya alaa jiraatanii erga dhufaniin booda amma ji'a tokkotti namni akka isaan hin jiru jechaadha. Amma ji'a tokko lamaatti namni amma isaanii ga'u hin jiru. Dhugaan siniin jedha. Gilxii ishii dubbachuudhaan ifaan ifatti yoon dubbadhe natti tola waan ta'eef. Namni amma keessan ga'u hin jiru. Birrii fiddanii dhuftan sunis bakka baay'ee isinitti fakkaate bakka an ittiin bakka waggaa kumaa ol isinitti jiraattan isinitti fakkaata. Yeroo achi dhuftan rakkina isin biyya sunitti argitan umaa isinitti hin fakkaatu. Irraanfattan bakka biyya keessanitti waan galtan bichaa hundaa ol waan taatan isinitti fakkaata jecha. Kun dogongoradha. Maal gochuu qabdu? Akkuma dhuftaniin tasgabbooftanii biyya sun teessanii jechaadha. Osoo gara Itoophiyaan seeniin maal hojjechuun qabaa isa jedhu kaasuu qabdu jecha. Maal hojjechuun qaba? Yoo maal hojjedhe bu'aa buusaa. Yoo maal hojjedhe birrii koo kanaan nan jijjiiramaa yaada jedhu sammuu keessan keessaa biyyuma sun ta'atii karoora baafadha. Yoo karoora baastan ta'e asitti inni tokko mana nyaataa banadhu jedha, inni tokko suuqii banadhu isiniin jedha, inni tokko waan biraa daldaal isiniin jedha, inni tokko kana godhi isiniin jedha. Otuma akkasitti yaada biraatiin naannoftanii osuma naannoftanii birriin keessan isinirraa dhuma maatii dabalatee namni isin bukkee jiru hundi isin irraanfate isin gatee deema jecha. Kanaafiyyuu karoorri keessan eessattidha? Biyya jirtan sunitti isinirraa eeggama jecha. Kanaafiyyu dhiifama qaraxaa kanarratti waraabbii kanarratti aduun irratti ba'aa jira, fuulli koo jijjiiramaa jira. Kanaafiyyu akkuma isiniin jedhe jechaadha. Inni gara biraa immoo maal seetan? Amma ka namoonni karoora keessan keessatti nama hin gashiina, dhugaan isiniin jedha. Keessattuu nama baay'ee hin gashiina. Nama mari'achuun gaariidha, garuu karoora keessan keessatti nama hin gashiina. Nama mari'adhaa malee nama hin gashiina. Nama mari'achuun kan biraa, nama hojjisiisuun kan biraati. Nama hojjisiisinaa karoora keessan. Kana yeroo isiniin jedhu maatiin keessan amma akka seera biyyattiitti namni waggaa 18 ol ta'e of danda'eeraa jedhama. Of danda'eera waan ta'eef ofiin of bulcha. Dhugaan isiniin jedha maatiin keessan amma har'aa kanatti isin hin qabdan taanaan maatiin amma garagarii isin ilaalu. Amma isin gana maatii dhaabbattu jireenya jiraachuu fi tidaariin jiraachuuf jechaadha. Tidaarii uummattanii dhaabbattanii jiraachuuf immoo waan keessan yookaan amma hundi keessan barnoota dhiistanii kan deemtan jirtu jecha. Barnoota kaan 8tti 10tti 5tti bakka barnoota addaan kukkuttaniiti kan deemtan. Yookaan birrii keessan irraa hin taane yookaan barnoota keessan irraa hin taane. Kanaafiyyuu namni yeroo ammaatti immoo irra caala nama hojii qabu nama birrii qabu barbaada jechaadha namni amma. Dhugaan isiniin jedha. Jaalalli akka bara abboota keenyaa hin jiru. Duri koo abboonni keenya amma fakkeenyaaf abboonni keenya akkamitti walitti heerumu seetan. Maatiin ofii isaanii dubbatu sargiin guyyaa akkanaa ta'u jedhu. Inni fuudhus isheen heerumtis gaafa sargii shibichaa bartii waggaa hedduu jaalalaan maatii horatanii nageenyaan lola tokko malee waggaa hedduu wajjin jiraatu. Inni ammaa yoo qarshii hin qabaanne hin jaalatu. Ishiinis yoo qarshii hin qabaanne hin jaalatu. Hojii yoo hin qabu ta'e inni hin jaalattu. Akkasuma bakka akkas ta'e waan ta'eef kanaafiyyuu isin jireenya gaarii jiraachuuf karoora qabaachuu qabdu jechaadha. Karoora keessan keessatti immoo ofii keessan taasisa. Nama gargaaruu namaaf dhaabbachuun akka qaba jechaadha. Nama hin gargaarinaa hin jedhu. Nama hin gargaarinaa hin jedhu Waaqayyo hin jaalata waan ta'eef. Yeroo gargaartan immoo akkaataa qabaachuu qaba jechaadha. Isin achi teessanii dhiiga tuftanii kan fiddan sun abbaan barbaade itti haasa'uu hin qabu jechaadha. Abbaan barbaade itti taphachuu hin qabu. Nama gargaartanii fi nama hin gargaarres adda baasaati beeka. Dhugaa dubbachuuf ani asumaan dhugaa tokko dubbadhee bira darbuun barbaada. Ani har'aa mataa koo ol qabee fuuldura keessan akkan dhaabbu kan na taasise tokko warrootuma shamarreen obboloota koo obbolaawwan koo dargaggootas ta'e shamarranis ta'e warrootuma biyya Arabaa jiranidha. Dhugaa dubbachuuf. Ani barataa yuunivarsiitii waggaa 3ffaati. Sababa koronaatiin malee bara 2012 kanan eebbifama ture. Haa ta'uutii haalan ittiin faarfannaa baase. Ani amma faarfannaa albama tokko oolan qaba. Haa ta'uutii
ani akka carraa ta'e kutaa 12 qabxiin naa hin dhufne ture akka fedhaa fi eeyyama waaqayyo ta'e waaqayyo gara deemi namaan jedhetti nama geessa waan ta'eef mana barumsaa kaffaltiidhaan kanan inni baradhu jechaadha digiriidhaan ji'a ji'aan kaffalama waan ta'eef mana kireeffadheen jireenyi baay'ee qaleera waan ta'eef jireenya baay'eetu natti ulfaata ture jechaadha maaliif akkam barbaadetti mana barumsaa kaffalee mana kiraa jireenya adda addaa jira isarra darbee faarfannaa baasuu waan hin dandeenyeef dhugaan siniin jedha guyyaa tokko karoora faarfannaa baasuu gonkumaa iyyuu hin qabu ture gonkuma nan baasa jedhee guyyaa tokko yaadeen beekan faarfataa nan ta'a jedhees eegeen beeku ijoollee hiriyoota kootiif illee faarfannaa nan barreessa ture malee jecha yeroo kanatti haaluma hin taaneen akka isaa hin beeku dhugaa dubbachuuf akkam faarfannaa baasu waaqayyo haala naa mijeessee obboloota koorra bulee waaqayyo na gargaare faarfannaa kana hunda ani jechaadha dhugaan siniin jira maatiin koo parsantii 100 keessaa 25 bichaadha kan na deeggare yoo hin jedhe nan amantan kanaafiyyuu achi ta'aniiti kan na deeggaranii akkam faarfannaa kana hunda baasu kan na taasisanii kana malee tajaajilan illee akkan cimu kan na taasisan isaaniidha kanaafiyyuu bakka jirtanitti warroonni namaddii dhaabbattan warroonni na hordoftan hundumti keessaniyyuu galata guddaan irraa qabdu waaqayyo ammayyuu dabalee nageenya isiniif haa kennu isiniin jedha kanaafiyyuu gargaarsi akka qaba kanan jedhe kanaafi malee namoota hedduutu jira wantoota baay'een arga waan ta'eef kanan dubbachaa jiru nama gargaartanillee adda baafadhaati beekaa kanan isiniin jedhe kanaafidha jechaadha egaan maatiiwwan waaqayyoo walumaa galatti inni guddaan bu'uura marii keenyaa kanaa kan ta'u egaan ijoollee waaqayyoo bakkuma jirtanitti bu'uura marii keenyaa kanaa kan ta'u maal seetan isin guutummaan guututti baruu kan qabdanii amma egaa isin achi teessanii ni xaartu asitti namni isin irratti illee qarshii gashattan sun sin jalaa balleessuu hin qabu abbaan keessan bor tidaarii keessan keessa isin faana hin jiraatu isa hin gashu harmee keessanis obboleessi keessanis obboleettiin keessanis isin yeroo tidaarii qabattan dhugaan siniin jedha garagaranii isin ilaalan maaliif abbaa manaa qabdi abbaa manaa qabaas bakka abbaa manaa haadha manaa qabaas siniin jedha fakkeenyaaf obboleettii keessa yoo ta'e ishiinis akkuma keessan tidaarii godhatti malee waa'ee tidaarii ishii sunii yaaddi malee tidaarii keessan keessa galuun barbaaddu maatii keessa yoo ta'e immoo ijoollee isinii gadi guddisuuf xaaru mana isaanii sirreeffachuuf jireenya isaanii jiraachuuf xaaru malee amma kunoo asiin gaheeraa kunoo haala gaariidhaan kabaja kanaan gaheeraa kana caala ofaa danda'anii jedhu malee jireenya keessan seenan dhugaan siniin jedha ilaa qalbeeffadhaa sirriitti kanaafiyyuu isin guyyaa tokko tidaarii keessan keessatti rakkattan taanaan namni garagaree isin laalu hin jiru kanaafuu maal gochuu qabdu inni jedhu isin har'a jabaachuu qabdu har'a karooraan deemuu qabdu jechaadha biyya jirtan kana keessatti karoora galee maalan hojjedhaa jedhaa malee galee kanan taasisan jedhina maal bakka achuma taati karoora baafadha achi biyya galeen waanan hojjedhu biyya galeen mari'adha namaanan mari'adha weeluunan mari'adhan jedhina karoora baasa bakka biyya bakka daldaaluun jira suuqii banachuun jira ofii keessa maalan bakka yeroo faanaan deemu maalidha kan bu'aa qabeessa na taasisu maalidha jedhaati taasifadha jechaadha kanaafiyyuu wantoota garagaraatiin qabamtanii haalan taane namni jireenya keessan keessa seenee sin jeequu hin qabu jechaadha namni jireenya keessan keessa seenee sin jeequu hin qabu kanaafiyyuu warroonni amma kanan siniin jedhu eenyuuf beektu warroota laa yeroo hunda halkanii guyyaa dhiiga keessan tuftanii ifannaa arraba dabaddabaa rukuchaa achi dandeessanii hojii kan hojjettan hunda keessaniif jecha kana keessa dadhabdanii jiru immoo warroonni tokko jecha namarratti namaan kan arrabsaa oolan asuma biyya Itoophiyaa deemanii safuu aadaa biyya keenyaa kan hin taane biyya ormaa deemanii kan nama arrabsaa oolan guutan kan maqaa nama balleessaa oolan guutan isin akkasin ta'ina maal jedha waaqayyo hammeenyaan hin deebisinaa jedha yoo isin arrabsan illee mataa keessan gadi qabadha akkuma warri isin hojjisiisan sin arrabsan namni biraa isin arrabsan mataa keessan gadi qabadha sinillee aballeessan sinillee haamiidhan waaqayyotti kennadha namoonni tokko jiru maqaa namaaf hin taane ilaa sobaan dhugaan siniin jedha sobaan illee sobanii jecha nuti nama waaqaati nuti nama bakka maqaa waaqa keenyaa fannoo uffatanii maqaa namaa sobaan kan balleessan immoo jiru jireenya hamaa kan hojjetan biyya ormaa keessa ta'anii ilaalame waaqayyo nagaan yaa waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu gashi
jedhanii osoo kadhachuu qabanii biyya ormaa ta'anii namarratti hammeenya kan hojjetan jiru. Kan nama arrabsan, kan bakka waan hin taane keessa galanii, kan bakka maal siniin jedhure hojii hin taane, hojii seexanaa, hojii waaqayyo hin jaalanne kan hojjetan guutan. Maqaa dubara Itoophiyaa kan balleessan. Bakka akka bakka maal siniin jedhure dubarummaa isaaniillee irraanfatanii bakka eenyummaa isaaniillee amma irraanfatanii amma dagatanii haala hin taane kan jiraatan guutan. Garuu isin akkas akka hin taane abdii guddaan qaba. Kanaan isin gorsaa jiru jechaan. Dhugaa isin dubbachuuf immoo isin gorsuuf miti. Har'aan an fuuldura keessan bahe. Tarii maal laata meetti dubbadhu laata jedheen malee dhugaan isiniin jedhani nama gorsuus miti. Nama gorfamuu qabudha jechaa. Ani beekee isin gorsaa hin jiru. Beekee isin itti haasaa hin jiru. Garuu tarii yoo isin fayyadde jedheen waan an arge ilaalee tanan kana isinitti dubbachaa jiru jechaa. Egaa dubbiin baay'atee harreetti hin fe'anii jedha Oromoo yeroo mammaaku. Kanan isiniin jedhe kana qalbiirra oolfadhaa. Keessattuu shamarreen biyya Arabaa jirtan karoora keessan karoora baafadhaa jechaa. Maatii gargaaruu yoo barbaaddan haalatti irra caala warroonni ganaa deemuuf kaatanis warroonni achi jirtanis akkam amma immoo achi dhuftanii biyya keessa jiraattanii warroonni deebuu barbaadan ni jirtu ta'a. Yoo maqaa qarshii isin hojjettan maqaa keessaniin hin jiru yoo ta'e maqaa keessaniin jijjiirradha. Maatii keessan gargaaruu barbaaddu yeroo ta'e yeroo damooza fudhattan ammaatii gargaartan buukii isaaniitti kan kaawwattan immoo buukii keessan irratti kaawwadha. Yeroo tokko maatiinis ta'e namoonni obbolaan garaagaraa maal godhu beektu? Baankiitti achi teessanii baankiitti erguu hin dandeessanii maqaa keessaniin erguu hin dandeessanii namni dhaqee itti isinii guutuu hin jiru. Rakkoon qabun ani barata akkaawuntiin ganda faayinaansiiti. Waa'ee baankiis illee na ilaallata jechaadha. Akkam seetan CBT'taa kan jedhamu nigdi baankii CBT'taa kan jedhamu jira. Nigdi baankii baankii daldala Itoophiyaa yoo ta'e jechaadha. Kana malee akkaawuntii keessan lakkoofsa akkaawuntii keessanii irratti maqaa keessan guutuu faana yoo gashitan bakka tokkotti walirratti kuufama jechaadha maqaa keessaniin jechaadha. Biyya alaatii yeroo ergamu immoo karaa CBT'taa kan jedhamu sun yoo fayyadamtan jechaadha. Kana malee akkaawuntii keessan irratti erga yeroo isin akkaawuntii keessanii biyya alaa teessanii akkaawuntii isaanii irratti ergan akkamitti deemanii fudhatu isaan warri ergitaniif sun jecha. Kanaafiyyuu kun gonkumaa rakkoo hin qabu. Birrii isin keessan sun ofuma isinumaan taa'ee eeggata waan ta'eef namni buukii keessanis yoo fudhattanii deemtanis yoo as keessanis rakkoo hin qabu maqaa keessan yoo ta'e. Yoo namatti kenne immoo tariina jalaa baafataa laata namoonni jedhan jiraachuu danda'u. Maqaa keessaniin baname taanaan isin amma dhuftanitti baankiin nama takkattuu hin kennu. Maaliif? Mallattoon keessan jira, footoon keessan jira, maqaan keessan jira waan ta'eef jecha. Kanaaf kana akka hubattanan barbaada. Kana hunda kanan isiniin jedhu akka nama taataniif hundumti keessanuu jecha. Xaariin keessan, dafqi keessan, dadhabbiin keessan akka lafa hin buunetti jecha. Nama ta'uu qabdu hojjechuun jijjiiramuufi keessattuu hojii dafqitanii halkanii guyyaa amma ilaalame yeroo ramadaanaa hojiin akkamitti akkasinitti baay'atu. Halkanii guyyaa biyyi sun silaa nyaachaadhuma oolanii nyaachaadhuma bulu. Yeroo sun haala kamiin akka hojiin sinitti baay'atu anatti ni miina. Yeroo feesbuukidhaanuu gadhiistanan argaa waan ta'eef jecha. Kanaafuu kana hundarraa of qusadhaatii akka nama taatan. Yaa mucaa koo nama ta'ii akkuma jedhe jecha ogeessichi. Kanaafiyyuu nuti akkas taasisuu qabnan siniin jedha. Dhiifama beekee miti nan fuuldura keessan dhaabbadhe isinitti lafaa jiru kun tarii yoo sin fayyadde jedhee tanani jechaadha. Dafqi keessan akka lafatti hin banne jedheen. Dhugaan siniin jedha namoota kanan arge dubartii wayitu jira musliima gara Arsii kanadha. Yeroon barumsaaf deemetti bakka barumsa jirutti jechaadha magaalaa Bishooftuutti baradha. Achitti obboleessa ishee irratti kan ishiin gashattu biyya Arabaa naannoo waggaa 2 olii turte. Biyya Arabaa teesse maqaa obboleessa ishee irratti gashatti ture jechaadha qarshii. Gashattee baay'ee hojiinuu baay'ee waan ishee miidheef dugda ishee irratti miidhaan ga'eera. Yeroo gara biyyaa dhuftu obboleessi ishee maal godhaa mana maal fakkaatuttiin ijaarrate birrii hafe naannoo 70 moo akkamtu hafe jedhanii isayyuu hin agarree deeminarraa jedheen. Biyya Arabaatti qarshii ittiin deebitullee qarshii 10,000 waan ta'ellee nama ishiidhaa kennuun abdii waggaa meeqa rakkatte jechaadha. Ilaala. Kun jira. Kana malee kan biraas illee obboleettiin keenya tokko akkasuma biyya Beerut keessa waggaa baay'ee xaarte waan hin taane maatii ishee jalaa balleessanii eeganii rakkoon hedduu keessa kan galan hedduutu jira. Kana argeesinis akka akkas hin taaniif jedhee tananii
Kanaafiyyuu maatii Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu egaa yoo gorsi koo isinitti tole koomentii irratti naa barreessaa. Kanaafiyyuu wantoota garaagaraa hin dubbanna ganaa waan baay'ee mari'annaa waan ta'eef bakka jirtanitti nageenyi keessan nuuf haa baay'atu nagaa ta'a kabajamaa eebbifama waan na dhageeffattaniif jechaadha. Yoo gorsi koo kun dasiniin jedhe yookaan isinitti tole waldaa qabdan irratti sheer godhaa. Waldoolii adda addaa irratti sheer godhaa karaa waasappii, teelegiraamis, feesbuukis maaliif hundumti isaaniiyyuu barumsa kana yookaan gorsa kana dhaga'anii karoora haa baafataniin jedha. Warroonni yuutuubii kanaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayib godhaa akkuma sila isiniin jedhe mallattoo bilbilaa tuqaa yeroo hunda kana ni gadhiisu isin bira gahaa jechaadha. Ani obboleessa keessan Faarfataa Naatii yookaan Akiliiluun jedhama warri na hin beekne jechaadha. Kanaaf nagaa ta'a Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa nagaa nuuf haa taasisu. Isinis ijoollee Itoophiyaa bakka jirtanitti manni isin jirtan nageenyi Waaqayyo haa baay'atu nagaan isiniif haa ta'u eebbifamaan isiniin jedhaa waan hordoftaniif galanni Waaqayyoof haa ta'u ijji nagaa wal nu